walqixxummaa fi kabaja mirga dubartootaafis bakka guddaa laateen kan jajamudha. Kanaanis yeroo uummanni Oromoo sirna dimokiraatawaa kanaan of bulchaa ture, dubartoonni Oromoos mirga addaatti dubartii ta'uu isaaniitiin sirnichaan isaaniif laatame dhandhamachaa turani. Dhiibbawwan adda addaa laafinsa sirna gadaaf sababa ta'uun sirnicha ukkaamsaa turan, mirga sirnichaan dubartootaaf addatti laatames sirnichuma faana akka laafu godhaniiru. Bakkeewwan muraasa sirni gadaa fi aadaan uummata Oromoo keessatti dhokatee har'atti ga'e keessaa godina Arsii Lixaatti kan argamtu aanaa Kokkossaa eeruun ni danda'ama. Dhiibbaa adda addaa keessaas aadaa isaa kunuunfachaa har'aan kan gaate uummanni aanaa Kokkossaa waa'ee aadaa fi sirna siyaasaa Oromoo kunuunfatee har'aan gaatee kana dhiyeenya wayitaa aanichatti argamne mooraa galma aadaa magaalaa Kokkossaatti argamutti wal ga'ee weeddisee nu dhageessise. Haasa'es nu hubachiise. Jiraattota aanaa Kokkossaa faaya aadaan bareedanii walga'anii weedduu aadaan nu simatan keessaa mallattoo nageenyaaf kabaja mirga dubartootaa kan taate siiqqee qabattee kabaja dubartoonni sirna gadaa keessatti qaban kan nu yaadachiisan Aaddee Dammee Tukaa sirna gadaa keessatti mirgi dubartootaa bakka guddaa qabaa jiru. Yeroo qara aadaan Oromoo qulqulluu waan biraa hin beekne barumsi teknooloojiin ammayyaa keessa galeetiin wantoota garaa gisee hin baratini Oromoo waa itti wal bulchitu qabdi, seera qabdi hin arrabsan. Afaan badaa dhiirti dubartiin hin dubbattu. Dubartiin haadha obboleetti haadha manaati kabajamtuudha jedhanii baay'ee godhanii sodaatan dubartii. San bira darbee akka tasaa ta'ee namni tokko yoo waa afaanii baafatee yookaan loleeni yookaan yoo arrabse itti baati. Waraana ofii fudhattee itti baati. Akkuma amma dura jenne san itti baate sunillee jecha addaati, yakka addaati illee jechaadha. Yakki sun yakka addaati. Yookaan obboleessa yookaan abbaa manaa kiyyaa ta'ee na arrabsuu danda'a. Yookaan ilma ta'ee arrabsuu danda'a. Yoo kanallee ta'eetiin jedhe itti baate bifa kanaan siinqee tana qabattee yoo itti baateetiin jette siinqee isiin sodaatanii wayyu jedhanii hin wayyanii hin qalanii fi bifa kanaan keessummeessan. San bira darbaniitiin isaan ragaan isaanii siinqee isaanii jecha siinqee waraana isaanii jecha kabajaa qabdi. Namni tokko siinqee tana fuudhee isii cabsuu miti yoo meexicha isii kana meexicha falaa fi gaafa falaa godhattee jirti yoo kana tokkocha kute horii jiraa qala jecha. Kana tokkocha kute taanaan isii cabse taanaan yakka olaana jecha akka seeraan baati hokkaa bokkuun itti bayanii gurbaa kana qabanii gurbaa kana seera hokkaa bokkuu san keessa deebisanii bifa sanii amansiisan jecha. Siiqqeen dubartootaaf hiika guddaa qabaachuu dubbatu. Jiraattuun aanaa Kokkossaa Aaddee Gujee Badee. Kun immoo mirga sirni gadaa dubartootaaf kenneedhaa jedhu. Ateetee yoo dhawaatte mirgi isii hin eeggamaa fi isii tumee manaa baatee 8 beeraatii himatti. 8 beeraa 8 dhiiraatiin dhaqa. Yoo mana qabe hin qaba. Yoo manatti qabee fixe yoo mana fixe manatti fixa. Yookaaniif ateetee kana itti yaafte ateetee itti yaafte dhaltii tume dhaltii qalaa inni dhaltii qala aadaa kennaaf. Dhaltii qala dhaltii nu qalee achi galti ulfinnaanii 8 dhiiraa kun faana deema faana isaanii faana kenna deema 8 dhiiraa qabna 8 dubartii qabna yoo isiituma hin qalan horii qalan dhaltii tume jedhan ateetee dhawatanii itti hin qalan hin galan qalattee achi galti hin tuqan mirgi dubartii akkasitti eegam dhiirtillee faana deemti 8 jira 8 kun akkuma arma jiruun akkasumaan faana kenna dhufa akkasiin aadaa kenna nu deemsisa. Akka sirna gadaatti dubartiin kabaja addaa kan heeraan kennamee fi seeraan eeggamuuf qabdi. Siiqqeen immoo mallattoo kabajaa mirga dubartiitii jedhu Aaddee Dammeen. Oromoon tiyyaa wayyoo mana beekee. Abbaa manaa kiyyaa wayyoo mana meexe jedha yookaan abbaa manaa ta'e yookaan ilma ollaallee yoo ta'e
mucaan andaa'e woyyoo manaameexe jedha akkasiin ilileedhaa baati. Saddeeta dubartii tana bira yoo dhaqxe saddeenni dubartii tun teettee mari'attee saddeeta dhiiraa bira dhaqan. Saddeeta dhiiraa bira yoo dhaqan saddeenni dhiiraa walitti yaa'anii mari'atanii dhugaa qaban isaan jedhanii dhugaa tana fudhatanii ardaa kana galanii yookaan iddoo nama waa balleessee kanatti akkanumatti baanii jechaadha. Abbaa kana waamanii amansiisanii dhaltii tume, dhaltii teenna tume, dhaltii san qaluu qaba jedhanii sa'a horii isaa san keessa sa'a dhaltii ta'e. Yeroo san maal jedhaa baati seetan amma isiin dhaltooti yaada nani ana waaman dhaltii mucaa nani dhaltii yaada nani ana waaman jedhaa akkasidhaa dhatti waan biraan jettu achi dhattee waliin baanii ardaan gurbaasanii horii guuranii horii qooqaa jedhanii horii qalanii udoorii isaatti taf hin jenne ardaa waliin baanii qoraan kaloo diiganii ibidda bakka hedduutti bobeessanii ardaan kun baanii isiin haga yookaan horii san qalanii dhugaan isii baatu asitti galtee daa'ima illee hin hoosiftu. Daa'imni sunillee ol lamatu hoosisa malee isiin hoosiftu galtee. Deebii lammaffaa dubartoonni faanaa bayan galanii nama tokko waan godhan mana dhiiraa hin seennu jedhani baqa woga. Haga maqaan sun durraa bahu jedhanii baqa akkasii morkatanii jechaadha. Kanaaf akkasiin baanii amma horii san qalanii eebbisanii akkasii mana isii galchanii ofiillee mana galan ardaan illee horii qalaaf jecha. Yeroo mirgi dubartii tokkoo sarbame dubartittiin siiqqee qabattee baatee dubartoota ollaa isii waliin taatee badii isiirra ga'ee uummataan gaatti. Kun bifa gurmaa'ee fi hartiin deeggarameen ta'a. Aadaan Oromoo aadaa qabdi dubartiin aadaa qabdi dubartiin wayyuu yoo deette wayyuu yoo deette jechuun anamma da'ee daa'ima manaa qaba qanafaadha jechuu kuni. Qanafaa kana gaddeeffadheera. Uduu qanafaa kanaan jiru yoo abbaan manaa kiyyallee na tume wayyooma kiyya san narraa hidhiseera jecha mirgi wayyooma deettu sun narraa mulqameera jecha sa'aatii saniif. Kana waan ta'eef bifa jaarsa biyyaatiin yoo na tumee jedhe abbaan manaa kiyya kabiraatii miti. Yoo abbaan manaa kiyya na tumeetiin jedhe ba'ee ililfataa siinqee tiyya fudhee siinqee tana jechuun siinqeen tun waraana dubartii jecha. Waraana dubartii kan ittiin loltu jecha waraana biraan qabdu. Isii tana qabadhee siinqee tana qabadhee ba'a. Siinqee tana gaafa duraan fuudhaaf heeruma mana haadha tiyyaatii qabadhee ba'ee mana abbaa manaa kiyyaa seene jechaadha. Waraana gaafas harka na kaanii na baasanii gaafas qaama seerummaa dubartii ta'e jechaadha erga isii qabadhee ba'e. Kanaafuu isii qabadhee il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  jedhaa baya. Eebuudaa koo. Eebuudaa qaboo. Aadaan deebitee ta'uumaa xabboo. Ittiin deeggarameen ta'a. Egaa haala kanaan dubartoonni mirgi dubartii tokko sarbamuu isaa dhageessisaniin booda yeruma sanatti dubartoonni 8 kan 8 dubartootaa jedhamanii fi dhiironni 8 kan 8 dhiiraa jedhaman seera raawwachiisuun mirga dubartootaa kabachiisan gara dubbii ilaaluu fi murtii kennuutti deemu. Adde Gujee Badhee fi obbo Qaabatoo Mariiboo jiraattota kanarratti yaada nuu laatanidha. Addaan baafne jaarsa biyyaa waliin. Jaarsa biyyaatti waamne nama itti waamne addaan baafne dhugummaa dhara san addaan baafne. Yoo dhugaa ta'e itti bobbaan yoo dhara ta'e dharaan hin deemtu. Dhara ka dharaa baafne ka dhugaa mirga keenya kabajisiifanne. Jaarsa biyyaa waamanne shanoo waamanne okkaa bokkuu dhannee waamanne wanni akkanaa kana jenne addaan baafanneeti hin cal'isu jaarsi biyyaatu waan isaati 8 kenna eessa cal'isuuf danda'a hin cal'isu innillee dhugaa baasa dhara baasa malee hin cal'isu jaarsi biyyaa. Isa qabna kun ammaan maddi taa'ee hin jiru. Dubartiin kabajamtuudha siinqee qabattee namatti baatii ililtaaf yoo arraba ta'ee yeroo namni arrabsu itti ililfatti akkaatuma isii ililfatti arrabni isii fakkiidhaaf yoo namni haalan taaneen isii arrabsu jaarsatu jira 8 jaarsaatitu jira 8 dubartiitu jira haati takkattiin dhattee 8 kanaan geetti 8 namicha arrabse kana waama erga kana waamanii namichi battaleennaa dhufe ililtaa yaati siinqee yaati yoo san ammoo dursa dhiltee dhinnaa jettee dhiirtillee itti dhattee marga kennitiifi erga kana
maarree waan nan tuqne na tuqee ebalu jette yoo isin himattu gaafatanii dubartiin amma hedduun isaa dhibbaa ol yaatee ennaa jette horii itti qalanii siinqee isiititti meexxicha godhanii meexxicha kana ammoo isin illee marga tuulti marga irratti isin tuulte kanallee eebba abbaati erga araaramanii erga horii qalanii amma gara mana ufii ennaa deebitu abbaan manaa ishii illee baga ulfaattee galte baga gammaddee galte jedhee horii qala dubartoota tana achitti illee qalattee asitti illee qalattee haala kanaan dubartiin kabajamtuudha gaadiin isin harka qabatten kabajama qanafa nama godhatte hin tuqaniisi kabajamtuudha seera aadaa keessatti illee haati gadaa ta jedhamtu isiidha haati gadaa sun cidha gadaatitti illee kan barbaachisu dubartiidha isin kabadaaftu isin kafoduu hartu isin ta naga ummataatiif naga misoomaatiif dursa isitu waaqa waamata ambaallee wa isitu waaqa waamata biyyaallee isitu waaqa waamata maaliif ennaa jenne dubartiin haadhateenna garaa laaftii waa akkuma isin waamattu waan dhagaa fedhaniga haala kanaan waaqa waamatti dubartiin kabajamtuudha siinqeen isii kabajamtuudha. Murtii kennuuf dhuga beekuun dirqama. Asitti dhugaa gocha raawwatame jedhamee beekuuf yaada haadha himattuu fi dubbii abbaa himatamee dhaggeeffachuun bakka guddaa qaba. Kabajni uummanni dhugaaf qabummoo qorannoo yakkaa gabaabduu murtii yakkaa hariifattuu fi madaalawaa godha. Aadde Dammee Tukee fi obbo Raammatoo Mariiboo kana irrattis yaada nuu laataniiru. Amma isaanu dhara hin dubbatan. Dhara dubbachuun afaan dharaa dubbachuun hin jirtu aadaa Oromoo keessatti. Oromoon hin sobdu hin kijibdu qulqulluudha. Wamaa takka illee hin soban hin kijiban. San bira darbanii dubartiin uduu miidhaan tokko isii irra hin genne fuula 8 afoo dhaquun yakka olaanaa akka amma bara kanatti amma namni yookaan sirna mootummaa kanaa keessatti mirga yookaan olaantummaa seeraa cabse. Bifa olaantummaa seeraa nama cabse jedhama. Namni sobe seera qabdi Oromoon seera tumattee jirti. Gaafa kalee seera dubartii tumtu gaafa seera tumattu gadaan shanii gaafa seera tumtu dubartiin laaftu dubartiin kasoo dubartii hin sobne maaliif haadha dhiiraati eenyu irratti ragaa sobaatiin isiin bahuu hin dandeettu ilma isiiti anatu daye ilma kiyya ofii dayee ka'ee ragaa sobaatiin seera afoo fidee isa dhaabuu hin danda'u maaliif hokkaa bokkuun jechuun seera ittiin bulmaata amma mootummaa kanaa jecha hokkaa bokkuun seerri gadaan shanii kabajamtuudha ulfaattuudha kana waan ta'eef sobaan hin dubbattu jedhanii isaan illee waan amananiif yoo isiin namni tokko isii ga'ee isiin dhaxxee yoo himatte dhugamaa jedhanii dhugummaa isa mirkaneessanii gurbaa san irraa nama isa irraa baasuuf itti deeman malee hin sobdu ragaa biraan qabdu ragaan isii yeroo sanii isiin rabbiin jala teettee laaftuu rabbiiti jabaa kana deetti dammoo ufii laaftuu taate ilmi jabaan kun beekaan kun isii keessaa dhalata hayyuun sun isii keessaa dhalata ammoo isiin haati hayyuu deette haati jabaa beekaa kana deette sobuu hin dandeettu dhara dubbachuu dhara ragga'uu hin dandeettu aadaa Oromoo keessa sobduun hin jirtu kijibduun hin jirtu aadaa Oromoo keessa. Namichi sun ennaa waakkattee jedhanii dubartiin hedduu iyyaati yoo inni aadaan isii jilba akka seera ambaatitti hin qabattu jilbi isii ammoo adda jira ka isiin kakattu ka isiin kasiifattu siinqee isii kana xuruuree yoo aniin arrabsine siinqee isii kana xuruuree rabbi naa xuruuru duubooti yanaa xuruuru duuba kiyya naa xuruuru jedhee kakata yoo ammoo jedhee qara dhoffatee jiraate isiin siinqeef hanfalaa isii xuruuruuf itti kaanaan yoo su amanan sodaachi isiin waaqa waamannaan hin dubsitu abaarraan illee hin dubsitu erga kana yoo isiin waaqa itti waamatte waamatuma sanuu hiikaafi dhiisaafi isin ammoo kabajamoota teenna jechi isaa sirri amma horii isin yaaqaluu gadi dhiisaadhaan haala kanaan kassiisanii yoo waakkateen kakataa yookaan horii qalee haala kanaan dubartii kabajjee siinqee isiititti meexxicha itti godhee moora mormatti godhee haadha arrabse sani kabajjaa saniin isii galcha gaafas dubartoonni sunillee gaafas isii waliin galanii jechaadha. Akkuma sirni gadaa qabsoo ummataatiin ka'ee
bakka jiru wal barbaadaa jiru mirga walqixxummaa koorniyaa heera biyyattiitiin dubartootaaf kennameen biratti mirga sirna gadaan dubartootaaf kenname barsiisuu fi kabachiisuun mirga aadaa ofii guddifachuu uummanni biyya keenyaa qabsoon goonfate faanaa mirkanaa'aa jira. Jiraattonni aanaa Kokkosaa Aadde Shodee Bammee fi obbo Raammatoo Mariiboos kanuma dhugaa ba'u. Mirga keenya ka qara gatantaresan ka qara kufesan nu eegane kabajjaa sanin fuudhaniiti nu galane mirga keenya san nu eegane kabajjaa sanin fuudhanii nu deebisane qara kabajjaa sanuu qabnu kabajjaa san amma godhanne mirga keenya yoo gatantarree jenne yoo abbaa warraa keenya tokko illee akka malee nu baanate baaniin qabnu mirga keenya eegane waan qaraa sana irraa nu dhoggane waan qaraa sana oli dabarfanne mirga keenya san yoo qara ateetee tanaafuu ililennee baane nutu mandullaan amma tumaan qabnu mirgi keenya waan eegamee jiruuf mootummaan mirga gaarii nuu kennee lafa nuu kaayee jennaan irraa nu qabanii amma mirga keenya san nuu eeganii kaniit akkasiin kabajjamnee jiru. Aadaan keenya amma dagaaggaa jira. Kanaaf aadaan keenya ammoo bakka hedduutti qoodama. Oromoon aadaa fuudhaa qabdi, aadaa booyaa qabdi, aadaa cidhaa qabdi, aadaa cidha gadaa qabdi, aadaa waaqa waamataa qabdi, aadaa dubartii waaqa waamata qabdi, aadaa jaarsaa waaqa waamata qabdi, aadaa ijoollee waaqa waamata qabdi, aadaa daa'immanii waaqa waamata qabdi, dargaggeessaa waaqa waamata qabdi. Achirraan aadaa ofii dagaagsitee cidha adda addaa godhatti seera qabdi, seera tumattee qabdi. Oromoon kaleessa gaafa seera tumattu dursi jalqaba aadaa teenna waan torba keette waan torba Oromoon seera Oromoon kalee tumte keessa tokko waanni wayyu jette lama lafti wayyu jette sadi haati wayyu jette abbaan wayyu jette isaan biratti dubartiin wayyu jette qaallichi wayyu jette halangeen keette. Halangeen kalee seera Oromoo keessatti tumanii jedhan halangee roobii uduun ta'in halangee meexxiiti hoo meexxii lafa geetti warra bokkuu qabu deettiin itirrateetti jedha. Haala kanaan aadaan keenya dagaagisiiste. Aadaa uummata Oromoo boonsaa bakka dhokatee ka'ee bakka gatamee ba'ee dhaloota irraa harka ga'e kana barbaadanii kuusuun kunuunsaa gabbisuun dhalootaaf dabarsuun dirqama eenyummaa dhaloota amma jiruuti. Hambaalee aadaaf seenaa naannichaa kanneen kufan kaasaa kanneen dhokatan baasaa hamma humna isaatti goda hambaatti kuusaa kunuunsaa kan jiru waajjirri aadaaf turizimii aanaa Kokkosaas gama kabaja mirga dubartoonni aadaa keessatti qabanii barsiisuutiinis carraaqaa jira. Obbo Badhaasaa Roobalee itti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimii aanaa Kokkosaati. Akka aadaa keessatti immoo dubartiin durmayyaa irraayyuu aadaa mirga isaanii ittiin kabajisiifatan qabu. Yeroo arrabsaman, yeroo reebaman mirga isaanii gamtaadhaan bahanii siinqeedhaan mirga ofii kabajisiifatu. Abbootiin gadaa jaarsonni itti bahanii dhimmoota isaanii ilaalanii namni balleessaa qabu akka yakku horii isaanii qalu godhanii karaa kanaan kabajisiifatu. Nutis akka waajjira aadaa turizimiititti mirgi dubartoota akkuma jirutti akkuma isaan kabajisiifatan akka jiraatu dhiiraan walqixa akka kabajamuuf gahee guddaa taphataa jirra, hojjetaa jirra. Aadaan sabaa akka guddatu, aadaan biyya kana keessa jiru, aadaan kanaan dura jiru akka gabbatu fuulduras akka jiraatu gochuudhaaf gaheen waajjirri kun godhaa jiru olaanaadha. Ammas hojjetaa jirra, borus waan hojjetamu. Dubartoonni mirga namoomaa nama ta'uu isaaniitiin qabaniin biratti dubartii ta'uu isaaniitiin dhiibban mirgaa kamuu akka isaan irratti hin raawwannee fi heera biyya keenyaatiin addatti waabin kennameefiira. Kanaanis dubartoonni akka lammii tokkootti guddina biyyaaf gumaachaa guddina biyyaa argamurraa walqixxummaan fayyadamuu eegalaniiru. Bu'aa jijjiiramaa heera mootummaan gama mirga dubartootaa fi hirmachiisummaa diinagdee keessatti qabaniitiin dhufaa jiru kana aadaa boonsaa kabaja mirga dubartootaa qabnuun deeggaraa yoo deemne aadaa keenya guddifachaa walqixxummaa koorniyaas kabachiisaa guddina biyya keenyaa ariifachiisuu dandeenya.